Harka kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isiniin jechaa jirra. Galata Waaqayyoo. Daawwattoota keenya deebinee jirra. Deebiitiin jira. Akkuma agartan san edaa amaarticha fuudheetiin itti dhiibaa bulee daawwattoota kiyya. Hirrabnee waan urrabne amma kan jiru gartanii daawwattoota kiyya. Walitti muqeetiin jira. Namichi siirii godhatee deemollee daawwattoota keenya jabina gurbaan kaduma teessisuu dadhabne eega mana kana finnees amma ijoolleen akkanatti taa'u jirti ilaal daawwattoota kiyya waraanni kiyya. Akkuma inni waraana qabutti waraana qabaanis daawwattoota keenya. Ammoo laaffifne xiqqishoo laaffifne tibbee isa duuba jirtu daawwattoota kiyya. Durri agartanii jirtan ija fuudhee akkas goggolaa viidiyoo irratti ilaale daawwattoota kiyya. Akkuma isin ilaaltanitti viidiyoo irra ilaalaanis isa lafatti arguu hin dandeenye. Miliquu eegalee hanga duraanii caalaa dhokachuu eegalee daawwattoota keenya. Ammoo Masfiin duubaa qabamee jira waan ta'eef namni inni abdates Masfiin sanii daawwattoota keenya. Lammadaa guruppiin isaan duuba jirtu dilas akkas paawaran qabdu akka Masfiin sanitti. Namni inni abdatee akkasitti arrajjee ija namaa hunda fidee asirratti akkas juun durriin Masfiin saniini daawwattoota kiyya. Namichi akka agartee awwaan inni dalagu hin beeku. Maallaqallee maallaqaa nagaa dalaga jaan ogguun dhabu. Bareedaa turjumaanan itti barbaade daawwattoota kiyya. Viidiyoo as baaseetiin isiniif hin gadhiisuu ta'a. Viidiyoon irraa marees turjumaana afaan Oromoo nama afaan Oromoo turjumaanuun itti barbaadeedha daawwattoota kiyya. Duraan naatu afaan Amaaraa turjumaan durri tinaa turjumaaniin jechuu ture durri na laal. Dheengaddaaf kalee hangam barbaadu kana sagaleen asirratti waraaburratti durri tinaa turjumaaniin jechaa ture. Arra ammoo Masfiin kee turjumaana barbaaddate durri dhufteellee irraa turjumaanan taatu qoomee turjumaana irraa ta'e akkuma kaleessa dhiirummaa teetiin waliin dhaabbattee ka gubdus gubdee ka ija keessaa fuutus ija keessaa fuutee karra fincaantus irra fincaantee nama meeqa akkasitti dararte sanitti namoota hidhaa keessan san cubbuu nama saniitii isin qabaa jira durri. Cubbuun akkana isin dararaa jirtu cubbuu nama saniiti. Amma amaarticha keessa duubaa qabnee jirra. Meeqam taata? Dachiin seentu samiin baatu meeqam taata yaaboo? Micciiriin dhiifama gaafadhattis lafa balleessitee jirta. Garmalee akkatti deebi'uu hin dandeenye balleessitee haba. Amaartichaa qabame. Way durrii numa nyaadhamtee numa maaliif daawwattoota kiyya gaa xabi'uma nama maal jaaniin disxii waan hin nyaanne gubattu jaan. Disxiin gubattee bilcheessitee namni keessaa fayyadamaami. Akkas ta'e durriin daawwattoota kiyya disxii ta'e durriin bilcheessee namni keessaa nyaata. Bilcheessee namni keessaa nyaata. Waan isan ta'in waan isan neeyne seena. Daawwattoota kiyya waan galata hin qabne. Amma jarri Amaaraa kun durrii tokkana nama nuuf fidee wanti jedhee namni galata isa galfatu jira hin jiru. Oromoo biraa galata dhabe akka dhiiraa ijaas qabee kana godhu san no. Amma amaarticha kana daawwattoota kiyya akkaan godhu. Komantii teessanillee dubbisaatiin jira. Arrallee akkasuma komantii kannadhaa yaada kannadhaa viidiyoon irraa marallee takkitti malee isinii gadi hin dhiifne daawwattoota kiyya. Tartiibaan isinii gadhiisa viidiyoos tartiibaan. Isaas ciibseetiin akkana durriin Ibraan irratti ibdash deemi. An isa haayilaandii yookaan miikaa akkana qarraatti dheetiin osoo isin agartanii akkana dhab boggodha daawwattoota kiyya. Osuma isin gartanii hidhee. Viidiyoo edoo ogguunii fi mana Ibraan fennu dukkanuma keessattiin xumuree viidiyoo agartanii jirtan mana geessoo kiyyan agarree jechuu kooti. Namichi akka waan agartee isumaa'u jaarmee guddaa duuba jira. Uummanni waa nama daldalatee waa kalee namaa daldalatee kana durri iddaan nu baasa. An afaan Amaaraa waan hin beekneef tumeetumaan viidiyoo irraa maru jira. Afaan Amaaraa kana naggubaan tokkoon beeku daawwattoota kiyya. Indee oggunni jees indee numaan jaan. Oggunni jees numaan jaanan. Waan kana jaan beekaa. Boksumati jetti kan lakkisuu malee maaliif gubadheetiin jiraame an boksumati jaaniin tanoo jaan gargaara jechuudha daawwattoota kiyya. Ammoo
waan inni isa godhu. Isintu barreessa komantii jalatti. Akkuma viidiyoo tanarratti viidiyoon kaleessa isinii ogguun isa qabu. Ijoolleen san haa galatoomtu. Mucaaniin edaa ijoolleen lamaan san akka malee naa daleedde daawwattoota kiyya. Asumaanuun hin galateeffadha jechuu kooti. Isinilleen akka naa galateeffattan jeeti. Itti yaadaniiti isaanuma bira ta'anii viidiyoo naa ergan. Mungkin gaa warra gartee achi qabamee san dura achi sibiila ta'uu mala akkatti waliigaltee jira. Anamma jara akkasiitii wajjin daawwattoota yoo akka micceeretti jara akkasii wajjin hariiroo numan horodhan. Hin horodhu ittiin haajamu hariiroo jara sanii wajjin. Maaliif namni akkasii hoggubee lees nyaata. Namni akkasii hoggubee lees nyaata daawwattoota kiyya. Durriin amma nyaadhamuuf ta'a. Durri nyaadhamuuf ta'a. Ibraan akkasii nyaatanii guggubanii dhaqeellee laalle arrallee qaaxiraan bulee daawwattoota kiyya gurbaa gaduma teessisuu dadhabnee ne dhugaan see wallee mirqaana isaa naamusuman qabu kiyya baalageedha. Na harka du'a jeetiin ammaas biitituun biyya namaatii itti yaadeetumaan isa kararraa meessa jeetiin hidheetuma kaa'edhe hidhaa taa'u jira jechuu kooti daawwattoota kiyya. Ni rafe ammaas hidhuman rafeewu uumaa namaati jeetumaan kabajee garuun. Kanaafuu daawwattoota kiyya Ibraanis waan irra ga'e dhaqeetiin viidiyoo isinirraa mara. Akkuma hundattuu akka isin barbaaddanitti ana micciirri beektaa kanuma durutti saniyan durri ni beektaatis akkaanan ture ni beektaa waliin tokkitti fi jettee turte na fakkaata. Garuu nuti waan itti kaane kararraa meessina. Amaarriin qabamu jetteetti yaaddeeti. Hin qabamu amaarriin. Indalee dure nuti maabash shawwadamteerta. Dhugaa waaqayyoo shawwadamteerta durri. Amma karaan si baasu karaa kami? Qabeetiin jira gurbaa kanaan. Anaa gadhiisu hin jiru. Harkuma kiyyattu anni. Jara manas hidhaatti ol guurtee achitti maallaqa irraa buusaa jirtu san. Gadhiisi durri. Jara san gadhiisuu baannaan miskiina jarri miskiina. Miskiina kararraa guurtee akkas goota. Dhalaas dalagaan isin geessetti akkas godhaa jirta. Argaa jirra. Dhagayaa jirra. Akka hundattuu nu duraa bahan jirtan. Kanaafuu jara san irraa gadhiisi yoonii fi haquuqamaan qaba jettu taate afaaniin hin kijibinii hojiin nu garsiisi. Dukkana keessan deemii yookaan masfiritti dabalamta. Mush akkaan amma dura si qabeessi dhiise sanii miti. Hin shawwadamin kana booda ati diina ta'uu harkeetiin jira diina ta'uu ka'e. Diina ta'uu ka'e biraan irratti si harkee yaadsanuma si harkeetiin jira. Amma ati durriin nageetii barbaada ka'e jaras irraa hiikuu karaa nagaa irra dhufuu ka'e hojiin keessi mirkaneessuu qaba. Nama hedduu kana nagoosisanii jee ija namaa akkana sitti ulfaatu boo xiqqishoollee sitti ulfaatu billaa aleeka ija namaa asirra fiddee hogguu akkasitti nama akkana nagoosiseettee yaaddu xiqqollee saayiboo yaadi xiqqishuma yaadi wanni akkasii sirraa boqqota afaan oromoo haasawaadhaa waan akkasiin dalagiyyaa zanuma hin baatu bakka takkatti hin baatu siimeetiin jiraan. Amaartichi hindu'a asuma du'a kanatti amani sammuu teetis amansiisi wilii wal harkuun keetii fi kasaa an qabrii keessa ijoo wal gartan hin beeku. Qabriinuu isin hin feetu. Qabriin bar nama nagaa feeti nama cubbuu hin qabne feeteer qabriin. Ni dararti itti rakkatti keessuma gasseenuu kanaafuu rakkatti akkuma isin na rakkiftan kana akkanuma isinis rakkatti hogguu isin itti yaatan. Masfiin faa bineensi nuuqa nyaatu natti hin fakkaanne. Bineensa nuuqa nyaatu natti hin fakkaanne isa maaliif qaamni isaas guutuun cubbuu gurbaa. Durriinis laaqamee jira. Kanaafuu daawwattoota keenya du'aayin teessanillee baay'ee nu gargaarti. Ulfaadhaa. Garmalee. Angaan isin jaalladhu hin beeku daawwattoota kiyya mataa kiyya kana gubbaa jirtan. Garmaleen isin jaalladhu akkana jaan akkana. Kun daawwattoota kiyya. Kanaafuu viidiyoo bareedaan gurbaan edaa boksiin itti laxxafaa bulisaniin isinii gadhiisa. Sanis
eeggadhaan isiniin jaa.